Tole gooftaan gurguddaa isin haa eebbisu galgala kana turtii bareedaa qabaannaa qophii jalqabaa bara 2024 galgala kana turtii bareedaa ni qabaanna yoo waaqayyo jedhee turtii kan wajjin qabaannu an obboleessa keessanii Alamayyoo Nagaashii fi akkasumallee obboleessa keenya faarfataa Eeliyaas Gabulaa wajjiniin yeroo bareedaa ni qabaannaa dhaggeeffattoonni hundumti keessanii hanga xumuraatti nu hordofa jecha faarfataa Eeluu. Abeet. Baga nagaan dhuftan egaa isin Normally jalqaba durii faarfannaa keessan jalqabaa nan beekaa yeroo sana rifeensi keessan kun guutuma ture. Amma garuu Ameerikaa deemanii jiru rifeensi keessan kunillee. Sokkaniiru. Sokkaniiru achi keessaa faarfannaawwan baay'een burqanii jiru jechuudha. Akkasuma. Faarfannaa bira darbee iyyuu wantoonni baay'een amma dhaloota bira gahaa jira. Amma dhaloonni egaa paaster waan isin hin jedhan natti fakkaata. Ani garuu ani hin jenne laa. Ani garuu faarfataa Eeluun faarfannaa keessanii dhaggeeffataan guddaa yoon jedhe akkasii of kolchitan nan beekaa. Dhugaama ta'uu mala. Namoonni baay'ee isin jaallatu, namoonni baay'ee isin dinqisiifatu. Dhugaa dubbachuudhaaf akka faarfattoota afaan Oromootiin leejendii singer yoon isin hin jedhe, nama leejendii yoon isin hin jedhe waan tokko nan sobsiisu jechuudha. Wangeelaaf nama aarsaa guddaa kaffalidha. Mee hanga irraattiin albeemii hojjettaniittu? Okay, albeemii sadii. Leexaadhaan kan gadhiifamanii lakkoofsa isaanii beekuudha yoon baadheeyyuu. Albeemiidhaanii sadii akkasii CD walitti qabamee hojjetame tokko wajjin jechuudha. Albeemii sadii mala amma yoona kanaatti. Albeemiin jalqaba bara kam hojjetame faarfataa Eeluu? Bara 1900 akka kana bashaatti 98 dhumarratti gadhiifame 99 jedhamee waamama. Ganna keessa gadhiifame 98 gara dhumaarra. Akka kan faranjiitti tigee gaddartee yoo itti bittin hojjennatti fakkaata. Maali kanaaf sanadhaan dhaggeeffataan guddadde yoon jedhe sirrii mala jechuudha. Yaa sirriitti. Homaan jedhu bubbulee ragalanni isaa. Bara 1998 isbaar 99 hojjetame jechuudha. Akkasidha. Tole gooftaan gosi na eebbisu. Waa'ee faarfannaa kanuma yoo bira dabarree isin faarfannaa bira dabartanii immoo sagantaa birmaduu kan jedhu Mo'aa TV irratti bifa shoowudhaan dhaabbataadhaan barsiisaa akka turtanii namni hundumtuu quba qaba. Sagantaan keessan sanaa anillee reelii TV irraati sagantaa keessanii yoomidha jedheetan taa'ee eeggadha. Especially yeroo isin eekkamtan fa'aa yeroo isin dubbii jajjabaa dubbattan fa'aa nan birrataa man dhaggeeffadhaa kan ture. Kanaaf barnoonni keessan immoo caalmaan isaa barnoota waa'ee raajii sobduu irratti yookaan raajii sobaa irratti kan xiyyeeffate ture. Sirriidha. Mee hojiiwwan baay'eetu jira yookaan immoo wantoonni mata dureewwan barsiifan hedduutu jira. Kana keessaa garuu mee waa'ee raajii sobduu yookaan raajii sobaa akka isin dubbattaniif yookaan akka isin eekkamtanii barsiistanii fi mul'ate kun akkamitti gara keessan dhufeme? Moo mudannoo qabdu? Dhugaa dubbachuudhaaf isa barsiisuudhaaf ka'ee miti achi gara sana lixee bahuu hin dandeenye gooftaan karaa sanarra nama qise malee jalqaba duraa Mo'aa irratti sagantaa geggeessummaatiinidha kan jalqabame. Sagantaa geggeessummaatiin jalqabneetu rakkina waldaa kiristaanaa keessatti dhufan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos utuma barsiisaa deemaa jiru mootummaa Waaqayyoo keessaatii saba kan karaarraa maksan jedheetu karaa bal'aaf karaa sadhiphaasa jedhu irra gaheetanii gooftaan Yesuus Kiristoos ni dubbate. Kanarraa immoo kan karaa bal'aa kanarra akka isaan deeman saba kan karaarraa kaasan tokkoffaa irratti gooftaan Yesuus Kiristoos raajota sobduudhaaf eeggadhaa jedheetu raajota sobduu kaasa gooftaan Yesuus Kiristoos. Na keessaa baay'inaan akka inni bulu kan godhe dubbiima gooftaan keenya Yesuus Kiristoos achirratti dubbatedha. Baay'ee Phexros fa'aa kanas fudhattee yoo ilaalte, Yohaannis fa'aas fudhattee yoo ilaalte, bartoonni isaallee kan isaan dippilii Yihuudaa dabalatee kakuu haaraa keessatti barsiisota sobaa fi raajota sobaa kana
sodaa guddaadhaan barreessuu fi jarri paaworii guddaa qabu akka waldaan kiristaanaa amma tuffattee sobduudha hoo jennee tuffannee akka nu dhiifnu miti wangeelli keenya kan inni haasa'u paaworii guddaa qabu jarri. Akkuma biyya keenya keessatti har'a ilaalaa jirtu kana inni kaan xiinsammuudhaan sobuma gooftaadhuma naanni seexanuma deeggaru walumaa gala soba jedhamee abbaan sobaa seexana namni tokkoon soba taanaan abbaan isaa seexanuma. Ashawwa dusii hafuuraanis haa ta'u hafuura seexanaatiin isaa guutamu xiinsammuu namaatiinis nama haatu sobee godha taanaan wanti sun abbaan isaa seexanumadha jechuudha walumaa gala. Jarri walumaa gala paaworii guddaa akka isaan qaban Phexros immoo kiristaanota ciccimoodhaaf barreessa caalaatti yuutuubii irratti illee gadhiisaan jira amma siyaana gadhiifameeyyuu jira torbee darbe inni gadhiifame waa'ee kanaati. Saba kana fuudhanii si'ooliin galchuu kan danda'an daaretti seexanni kan itti fayyadamu paaworii guddaa kan qaban kiristaanota gurguddoo kuffisuu kan danda'an biyya diiguu kan danda'an. Ilaa kakuu moofaa keessaa fudhattee olaate saba Israa'eliin biyyuma sana diiganii Baabiloonitti Asooritti akka isaan fudhataman kan godhan raajota sobduuti. Gara biraan hin jiru. Amala isaanii keessaa inni gadheen maali gadhiisitti akka isaan jiraatan goosisuudhaan saba kana Waaqayyo wajjin wal lolchiisaniitu isa booddee amma biyya diiguutti paaworii qabu jarri salphaa miti. Phexrosis kan inni barreessee fi kiristaanota ciccimoo biyya garagaraatti faffaca'anii jiraniifidha har'allee kan gadhiifamu waa'ee kanaati waan nama dhibu. Faffaca'anii warra araddaa isaanii dhiisan kiristaanota cimoodha. Araddaa isaa namni dhiisuu danda'u, qe'ee isaa namni dhiisuu danda'u kiristoosiif jedhee kiristaanota ciccimoodha. Siyaasa bara sanaan sodaanneef Phexrosi yookaan immoo rakkina isaan irra ga'u maani eeboo reebicha isaan irra ga'u sana kan inni isaaniif sodaate. Achi lafa isaan faca'anii jiranitti jara kana maaloo siniin sodaadha jedheeti kan inni barreessuuf innaa baay'ee bifa addaatiin natti mul'ata natti. Namoota tokko fi wangeelatti hin fakkaatu waa'een kun. Kiristoosiin isin dhiisisu amantii keessan isa jalqabaa sana isin dhiisisu jedhaan isinuma dhiisisu kiristoosiin isin dhiisisuudha. Kiristoosiin dhiisennaan namni eenyutti wangeela lallabna Alekso. Eenyutti wangeela lallabna kiristoosiin dhiisu kiristoosiin dhiiseera baay'ee amanaan baay'een kiristoosiin dhiiseera. Kadhannaa dhiiseera. Hin kadhatu duri gaafa dhukkubsatu hin kadhata amma gaafa dhukkubsatu gandarra zayitii barbaacha deema. Kiristoosiin dhiiseera. Sii galee kiristoosiin saba dhiiseetu waldaa kiristaanaa keessa guutee jiran kadhadhuurra zayitii bitadhuutu isaaf wayya. Kun hundumtuu eessaan dhufe jara kanaanidha kan inni dhufe kiristoosiin dhiisisaniiru jechuudha walumaa gala. Kiristoosiin dhiiseera sabi keenya. Innaa gara kiristoositti deebi'uutu irra jiraata. Kun waan yookaan ittiin beekamuudhaaf jedhee miti utuun ittiin beekamu jaallatamuu barbaade gara biraadhaan kun jaallatamummaa naan finne naaf baay'isuu. Lola guddaa narratti kaasaa ture amma reefuuyyuu na hubataa dhufe malee namni yeroo jalqaba duraa sana lola guddaa ture. Lola guddaa ture. Sabi keenya ooluutu irra jiraata. Mootummaa waaqatti galuutu irra jiraata. Karaa bal'aarra sabi kun akka inni deemee si'ooliin galu kan godhan keessaa tokkoffaan isaa waan tureef. Kanaafidha dhiifamaa nan dheeresse. Naaf galchi baay'ee. Tole, Oomaa rakkoo tokkoyyuu hin qabu. Sagalee Waaqayyoo Maatiyoos boqonnaa 7 lakkoofsa 13-14 irratti akkas jedha. Yesuus karra isa dhiphaadhaan ol galaa karaan gara badiisaatti geessu jechuudha. Karri isaas bal'aadha. Namoonni ittiin ol galan immoo baay'eedha. Karaan gara jireenyaatti geessu rakkoodha. Karri isaa dhiphaadha. Namoonni argatan muraasaadha. Isin kutaa kanarra dhaabbattanii jalqabdanii jechuudha. Maaliif duuba isaa deebitee yoo ilaalte ka'umsi isaa duubarraatii kaasee kan inni dhufu raajota sobduurraa kaasee itti gooftaan Yesuus Kiristoos haasaa kana kan inni fide. Duuba isaa fa'aa yoo ilaalte jechuudha. Kanarraa ka'eetu. Tole egaa amma raajonni sobduun kuni yookaan raajonni sobaa laayikii amma waan sadii jira. Raajonni sobduun ni jiru yookaan raajonni sobaa ni jiru. Barsiisonni sobaa ni jiru. Akkasumallee amantoonni sobaas ni jiru kan jedhu ani akkeetti nan hubadha. Tole egaa raajonni sobaa kuni ni badu yookaan gara fuulduraatti ni badu yookaan immoo raajota dhugaadhaan bakka bu'u jettanii yaaddu? Inni kun gonkumaa yaadamu. Ganaa baay'atu. Ganaa baay'atu. Hundaan maal jedhaa? Har'a isaa amma gadhiifamee jiru gadhiisa jiru keessa jira. Kun achirraatti guutummaa isaa argachuu dandeessu. Baay'ee sa'aatii hin qabnu waan ta'eef baay'isee haasa'uu hin danda'u. Yohaannis waa'ee kanaa gaafa dubbatu nu gidduu jiru. Jireenyumti isaanii nu gidduudha. Nu keessa jiru. Nu keessa jiru
Booris nu keessaa ba'anii nu keessa jiru. Booris hin bahoodha. Itti fufaa deema. Takkaa dhaabuu hin dandeenyu jara kana. Maaliif immoo barsiisuun barbaachisaa yoo jettee jara kanaarraati saba kana oolchuudhaaf malee isaaniin hambisuudhaaf miti. Ganaa baay'atu. Kana abidda buusu ganaa dhufu. Samiirraa kana abidda buusu amma kana abidda buusu hin dhufne. Cimoon kana caalaan ganaa dhufu. Isaan ammaa kun baay'inaan xiinsammuu namaa irrattidha kan isaan hojjetanii nama gowwoomsaadha. Gowwoomsuu irrattidha baay'inaan jara jonnee warra ammaa kuni. Ammuma kana miraakilii adda addaa godhanii miti. Miraakilii kan godha kana abidda buusan ganaa dhufu. Ganaa raajonni sobduun ciccimoon ganaa qabu. Kanaaf isaan kana hambisuudhaaf miti. Isaan kana hambifnu wangeelli keenya hambiftu hin jedhu. Garuu dhimma isaan kana baafneetu isaan gara fuulduraatti barumsa barsiisuudhaan argattu. Yeroo hoolaa uffatanii jiru kan isaanii nu gidduu jiran. Yeroo hoolaa uffatanii hoolaa fakkaatanii hoolota gidduu jiru. Nuuni gaafa barsiifnu yeroo hoolaa kana irraa kaasu. Irraa kaasneetu yeeyyummaa isaanii beeksisuudha. Yeeyyummaa isaanii gaafa beeksisnu hoolonni kuni baqachuu jalqabu. Warri silmaa kan isaanii ta'anii warri kan isaanii ta'anii jiru. Wangeelli keenya isaaniin oolchuu hin dandeenyu. Kan gooftaa warra ta'an garuu oolchuu dandeenya. Isaan jalaa oolchuudha malee barumsi nu barsiifnu takka isaan hin badan. Ganaa baay'ee. Tole faarfataa Eeluu noormaalii barumsa barsiisaan jira jettanii gidduutti deddeebisanii dubbachaa jirtu. Egaa isa gidduutti itti deebinaa maa irratti akka barsiistanii noormaalii chaanaalii akka qabdan dhagayeetan jira. Isa itti dhufnaa waa'ee raajota sobaa kanallee akka barsiisanii jirtan natti himtaniiti jirtu. Eessarraa akka namoonni argatanillee booda itti dhufnaa. Tole wangeela Yohaannis boqonnaa 8:32 irraa akkas jedha. Dhugicha ni hubattu, dhugichi birmaduu isin baasa. Kutaa kana isin baay'ee jaallattu. Dhugichi birmaduu isin baasa. Namoonni kanaan isin beeku baay'inaanii dhugichi birmaduu isin baasa. Akkuma jedhu yeroo baay'ee jecha kana isin baay'ee fayyadamtu jechuudha. Jecha kana baay'ee fayyadamtanii yeroo baay'ee Mo'aa TV irrattiin barumsa kana kennaati turtan. Namoonnis barumsa kanaan caalmaatiifin sagantaa birmaduu caalaa dhugichi birmaduu isin baasa kan jedhu kanattiin baay'inaan kanaan isin beeku. Sagantaa kana namoonni jaallatan namoota biratti sagantaan kun jaallatamummaa guddaa horateera. Utuma namni saffi jedhee eegaa jiru immoo Mo'aa TV irraatii isinoo deebitanii dhiistan. Maa inni isiniif Mo'aa TV gidduutti rakkooti jira moo sagantaa sanaa maaliif dhaabachiistan? Jalqaba dura Mo'aa TV Mo'aa galateeffachuun barbaada. Sababi isaa jalqabuma duraa dhugaa dubbachuudhaa fi anaa barsiisu na arganii hin beekanii anaa faarfatu malee gaafa piroopoozaalii kana galchuu tole jedhanii irraa fudhachuu isaanii mataa isaa amma har'aatti na ajaa'ibu. Ani taayitilii wangeelaa hin qabu, taayitilii paasterii hin qabu, faarfataadha. Isaan akka namoonni isaan akka isaan yaadan tarii yookaan interviiyuu fa'aa adda addaa gochuuf faarfattoota kana fa'aa waamee waan akkasii kana hin godhu eenyuyyuu gochuu danda'a kan na keessa jiru tokkotu jira jedheetan piroopoozaalii kana gaafa galchuu narraa fudhatan. Kana qophaa immoo miti. Yeroo sana naan kaffalamu hin kaffalu se'a. Amma yoona kanaatti amma sa'aatii walumatti gara waggaa 3 dhugaa dubbachuudha. Mo'aa kanaaf galateeffachuu matu narra jira. Ayyaana na keessa jiru kana karaa sana kan inni naabbaye waan ta'eef ammallee irra deebi'ee galateeffachuun barbaada. Mo'aa maaliif dhaabde gaafa naan jettanii jalqaba duraa Mo'aan al takkaa dhaabbatee ture gidduutti yaadattu yoo ta'e. Gidduutti dhaabbatee ture. Utuu inni hin dhaabbatiin duradha kan inni dhaabe yaadattu yoo ta'e dhimma rispoonseraa irrattidha. Rispoonsera fiduu qabdu waan jedhamu irratti ture. Ana qophaa miti. Dhugaa dubbachuudhaaf mana keessaati baafamee ana duwwaatti miti namoota outsourcii warra ta'anii warra achitti qacaramni hin jirre bakka irraa warra deemnu hundumaattidha kan himan. Warri kaanii televizyiinii jalatti barreessaniitu akkaawuntii isaaniirra galchatanii kafaluu jalqaban. Isa kanammoo ani hin godhuun jedhee. Sababi isaa reesiitii hin qabu. Namoonni dhugaadha. Namoonni hedduun naa bilbilanii isarrayyuu kaffaleeyyuu miliyeeneriyyuu ta'uu nan danda'an turan yeroo sana dhugaa dubbachuudhaaf. Dhuguman isiniin jedhu. Kana isa Waaqayyo arguudha. Namooti baay'een naa bilbilanii akkaawuntii kee nu ergennaan akkaawuntii koo isiniif hin erguun jedhee. Mo'aa wajjiniin ximira akkaawuntii waan jedhamu wajjiniin humnee
isa booddee sagantaa birmadummaadhaaf kan jedhu galee resiitii godhatee resiitiidhaan citee arbaa silsaa wanti jedhamu tokko jira. Inni yoo barbaade yoo hafu ittiin jedheeraan arbaa silsaa kan jedhamu sii gada yaada siifi. Parsantii 40 nuuni warri saganticha dhiyeessu piroodakshinii sana kan qabatee jiru isaaf kaffalama. 60 immoo mo'aadhaaf kaffalama. Akkasii arbaa silsaa kan jedhamu. Bifa sanaatiin mara akkaawuntiitiin haa ta'u yoo barbaachisaa ta'e yoo sagantaa birmadummaadhaaf jedhameedhuma akkaawuntiin banamee yoo barbaade inni sun yoo hafu achirra galee isa booda sagantaa kottiin fufaan jedhee karaa sanas oonerii hin beeku Dooktar Gammachiis bira ga'eera ta'e dhaga'aniiru ta'e hin beeku ani isaanii wajjin parsanaalii waliin agarra yeroo sana maanejeriin geddaramee dhufe sun nu dhaga'uu hin dandeenye akkasii naa fudhachuu hin dandeenye. Isa booda akkaawuntii koorra galchee qarshii sana deebisee ammarraa isaarraa naaf immoo hambifadhee jechuudha. Ishee kaffalamtu sana guddaa miti yeroo sana anaaf garuu guddaadha waan nama hin qabnee fi qarshiin tokkoyyuu guddaadha mitiire. Isa booddee kaffaluu hin dandeenyaani. Bifa sanaan immoo gochuu hin barbaanne siluma isaayyuu warra akka godhanin mormaa jira waan ta'eef. Wangeelaan qabatanii kiisii isaanii kan guuttatan ekstiriimii lama jira. Isa asirratti dubbachuun barbaadu baay'oovarii saantima saba kanarraa kan funaannatan karaa malee karaa jallinaadha. Wangeellisi hojiin isaanii inni guddaan tokko karaa jallinaatiin argachuudha. Karaa balaamirra goraniiru jedha Pheexiroos gaafa dubbatu saantima kanammoo hin godhuun jedhee. Tokko resiitiin qabu. Yoo utuman kophee tokko bitadhe illee birrii keenyaan bitattedha. Sii galee rakkisaadha baay'ee. Sababa kanaa nan dhaabee muwaanis hin turree akka ji'a lamaa naamni wayii tokko turee dhaabbate. Sabooddee dhaabbate gaafa dhaabbatu anillee nan gadde dhugaa dubbachuudhaa fi sabi keenya isadha kan inni ilaalu qaba kan jedhamu keessaa tokko sagantaa vaaraayitii adda addaa kan qabu televizyiinii kanadha. Isa booddee ta'uu hin dandeenye gaafa inni lammaffaa banamu immoo naaf dhugaa dubbachuudhaa fi har'a dhiyootti kottu hin kaffaliin waa tokkoyyuu hin godhin kottu sagantaa sana itti fufinaan jedhaniiru. Haalonni naan mijanne jiru sagantaa sana itti fufuu akka hin dandeenye kan na godha wantoota adda addaa kana asirratti dubbachuu hin dandeenye jiru. Dhimmi hafuuraa immoo akka barbaaddeetti miti. Akka gooftaan barbaadeetti. Akka gooftaan barbaadeetti malee yoo gooftaan barbaadeera ta'e malee akkati barbaaddeetti miti. Sagantaan kun sagantaa birmadummaa yoo kan koo miti. Akka tamma kan kee dubbataa jirtu kun kan keessan akkati jettu kan waaqayyooti. Doonni itti fufee deettan fufaa yoo inni dhaabee deemuu nan dhaaba. Kanaafi mo'arra qirreetaa tokko iyyuu hin qabu. Dumbulloo tokko. Qirreetaa tokko hin qabu. Waaqayyo gooftaan isaan haa eebbisu. Guyyaa booriyyuu wanti beekamu hin jiru yoo gooftaan naa hiyyame wajjiniin hojjechuu nan danda'a isaanii wajjiniin jechuudha. Baa tokko iyyuu waan na godhan hin qaban. Gooftaan maccaa bara baraan isaan haa eebbisu. Sababa isaa har'a akka tinaa soofsiitu dhimma sanaa kaaftee akka tinaa soofsiiftu illee balbala kan dhaabanin isaanidha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf qirreetaa tokko iyyuu hin qabu isaanirraa kana fakkaata. Amma akka itti jiru waan akkasii na gaafattee taa'e. Lakki. Tan dhufaa iddoo tanan boqonnaa isiniif kennaa dhaggeeffataa kan jirtanii hundumti keessan dhaggeeffattoota keenya sagantaa qophii daqiiqaa 40 torban itti guyyaa roobii galgala sa'aatii 3 irraa kaasee karaa fuula feesbuukii World Christian Media akkasumallee karaa yuutuubii World Christian Media kan isinii tamsa'u sagantaa qophii daqiiqaa 40dha. Galgala kana bara 2024tti keessummaa jalqabaa ta'uudhaan kan affeerranne obboleessa keenya baay'ee jaallannu faarfataa Eliyaas Gabulaa wajjiniin waliin dubbii dhimmoota garaagaraa irratti akkasumallee yeroo faarfannaaf yeroo barumsaa ni qabaanna. Amma waliin dubbiin keenya mata duree isin gaafadhu nu jettanii irratti gaafachaa jiru akkuma itti fufetti jira. Egaa faarfataa Eluu deebi'ee dhufeetan jira. Barumsa jaallatamaa dhaloonni kun ittiin baay'ee isin jaallatuu fi baay'ee immoo isinirraa baratee baay'ee immoo isinirraati jijjiirame dhalootni baay'een karaa sagalee waaqayyoo karaa keessan kana dubbatamuun dhaloonni baay'een ittiin of ilaalee kana amma immoo maalirratti dabarsaa jirtu moo akkam gootarree sila dudubbachaa turtanii amma waa'ee raajota sobaa arrallee hojjedhaa tan ture gadhiisee tan ture yuutuubii irratti jettanii yuutuubii kamirratti gadhiistanii eessaatii argata dhaloonni kun eessa argata? Yaa gooftaan na gargaaree haalonni mijatuu ta'uudhaa baatanillee haala mijataa eeggataan ture haalli mijataan argamuudhaa baatuyyuu malee waan mana of harkaa qabuuni amma jalqabee tan jira reefuu
gara episoodii sadaffaarra kan inni jiru. yuutuubii mataa kootii jalqabeen jira. Eliyaas Gabulaa official channel kan jedhu afaan Ingiliffaatiin. Eliyaas afaan Oromoffaa utuu hin ta'in Ingiliffaan Eliyaas Gabulaa. Akka iskiriinirratti mul'achaa jiru kanaacha. Eeyyee. Kanaanidha. Asirratti jalqabeetan jira amma sagantaa sana. Kana fakkaata. Kanaan argachuu dandeessu walumaa gala. Hundi keessan kanaan galtanii subscribe gootanii waliif hirtanii waliif daddabarsitanii kanarratti argachuu dandeessu. Gooftaa yoo jedhee torbaniin barumsa tokko gaafa haalonni naa mijatan immoo panel discussion akkuma mu'aa irratti ture sana faarfannoonni adda addaa itti dabalamanii deemuu jechuudha gara fuulduraatti gooftaani nu gargaara jedhee yaada. Tole ulfaadhaa sira waa dubbataniitti turtanii barumsa waa'ee raajoonni sobduun kun hin badu moo itti fufu kan jedhu irrattini raajoonni sobduun kun hin badanii warri amma jiran kun ammayyuu reefu jalqaba malee ganaa kan baay'ee sodaachisan abiddarlee samiirraa kan gadi amma buusanitti kan ga'anii ni dhufuu barnoota kanaan wal qabatu galgala kanallee yuutuubii koo irratti gadhiisetan jira. Saayitii sadii walakkaa irratti akka gadhiisan noormaalii dhagayeetan jira. Isa kanallee achirratti gadhiisanii jirtu. Isa kanallee yuutuubii kanarratti gadhiisanii jirtu. Yuutuubii Eliyaas Gabulaa. Eeyyee gadhiifamee jira. Tole dhaggeeffattoonni yuutuubii faarfataa Eliyaas Gabulaa kun akkuma argaa jirtan kana iskiriin irratti akka argaa jirtan kana Eliyaas Gabulaa official channel kan jedhu kun akka iskiriin irratti karaa jalaas kan iskiriin guutuu irratti barreeffamee kan jiru qubee kana fayyadamtanii seerchii yoo gootanii barnoota isaanii episoodii 3 irra ga'anii jiruurraa waan iftuun kanaan dura gadhiifamee ture torbaniin itti fufa waan ta'eef seenaatii hordofaa irraati baradhaa barumsa jajjabaa akkuma mo'aatii biratti argaa turtan sana amma immoo achirraa argattuun siniin jedha. Tole egaa mee faarfataa Ilukoo yuutuubii keessan kan amma yeroo mo'aatii bira turtanii wantoonni garaagaraa turaniiru hojii miidiyaa irratti hojjechuudhaaf amma anillee akkuma isin argaa jirtan kana wantoonni baay'een na rakkisaa jiru. Amma dudduubatti istiidiyoon fayyadamaa jiru kun istiidiyoo tun ta'in virchuwaaliidha yookaan immoo noormaalii miti. Amma ofii kootii akka miidiyaa kanatti maayikii na barbaachisa. Amma ofii kootii maayikii hin qabu. Kaameraa yookaan immoo laayitii na barbaachisa. Laayitii hin qabu. Sagantaawwan kun tokkotti qophaa'aa jiru jechaadha. Amma egaa waa'ee kootii asumaanii waa'ee miidiyaa kana dubbachaan sigara keessanitti immoo dhufuu barbaadetan fakkeenya fudhee. Anis ofii kootii rakkoo irra jira waan ta'eef akkuma keessan kana anis akka carraa namoota dhaggeeffattoonni koonii beeku amma ammaattiin kana godhaa kana naa godhaa jedhee hin beeku akkuma sargaa jiran kana mana 220 na hordofaa jira. Waan tokko gaafadheetan beeku kana godhaa miidiyaa kanaaf jedhee hin beeku silaatii laayitiin hin barbaachisaa maayikiin hin barbaachisaa kompiitarri gaarii fi istiidiyoo bareedaan hin barbaachisaa ture. Angaroo amma ofii koon kireeffadhaa waan hundumaa dumbuloo tokko namni akkasuma jedhee beeku hin jiru jechuudha. Sole an keessan immoo sagantaa akkas babbareedaa kanaa amma isinii kaameraa maanii qabdu kaameraa immoo qabdu meeshaawwan kan immoo akkamitti fayyadamaa jirtu. Gaaf tokko suuraa isaa kaaseen akkasitti akka waraabu taa'umsa fa'aa warra kakkaa'ee bilbilaanidha kan inni waraabu. Kaameraa maanis hin qabu maa tokkoyyuu hin qabu gooftaaf galatu. Bilbilaanidha kan inni waraabaa jiru. Bilbilaa waraabeen kan inni dabarsu. Kanaaf sila akkuma inni sii kaasu warragaa haalota mijataa eeguutu yeroo na jala harkise lafarraa jedhee inni dubbataa ture isa kanadha. Bilbilaanidha kan inni waraabee dabarsaa jiru. Kaameraanis hin jiru, maayikiin atettuu badaa waliin caallu tokkuma nuuni. Badaadhuma waan wal caallu natti fakkaatu. Hin jiru waan tokkoyyuu hin jiru bilbilaanidha. Waan hundumaa ediitii bilbilaanan ediit godhaa. Bilbila kootiinan ediit godhaa. Barreeffama isaa bilbila kootiinan barreessaa. Ijoollee fa'aa waan maddeetanii bilbilaan akkamitti ediit godhachuun akka danda'amullee ijoollee waan maddeenii jaallannaaniin asumaanii galateeffachuun barbaada. Isatu natti agarsiisaa ture dhufee kaameraa maaniin kufaa isa ture jechuudha. Kaameraa bilbilumaan nuna waraabu jechuudha. Isinii galee. Kompiitara hin qabdanii, kaameraa hin qabdanii, laayitii hin qabdanii, kaameraa maanii hin qabdanii, editerii hin qabdan.
Bilbila marattanii edit godhee bareeda garuu gooftaadhaaf haa galatu. Hin jaalladhu ilaala. Tiinaash. Wanti guddaan ergaa isaadha. Egaa dhaloonni kun akkas hin jaallatu. Nan beekaa normaal dhaloonni kun akkuma isin dura argaa turtanii si gargaaraa jedhaa turanii isin dawwalaa turanii normaalii amma yoo kaameraa isin bitanii yoo danda'ame PC abbaan itti kiraatti ture immoo PC yoo isin bitee haalota kana isin mijeessee normaalii kun cubbuu hin qabu. Waan hundumaa kana kiisii keessan utuu hin ta'in dhaloota kanaaf karaa ittiin darbee dhaloota bira gahu waan ta'eef asumaan namoota hordofaa jirtanii yoo isin danda'amu namoonni isin mijatu nama kana bira dhaabbadhaatii isa gargaartuun ta'in ergaa keessa jiru karaa ittiin argattanii haala mijeeffadhaan isin jedhasuma dhaamsa isin dabarsaa gooftaan koo isin haa eebbisu waliin caallu dhuguma waliin caallu fuulli koo kun amma waan daaraa wal fakkaatan amma utuun laayitii fa qabaadde waan bareedaa qabaaddenis akkasuma ture egaa akkas tole gooftaan koo guddaa isin haa eebbisu warri dhagaan dhagaaniiru warri dhagaan dhagaaniiru walumaa galatti dhaamsa amantootaaf tajaajiltootaaf warri dhiyoo qabaattan asumaan dubbadda. Dhaamsanii tajaajiltootaaf qabaadhu. Please dhugaa dubbachuudhaa fi ani rakkina naasa'u abbootii keenya caalaa rakkanne waan ta'eef gatii hin baafne ani abbootii keenya caalaa gatii hin baafne ani waa tokkoon isiniin jedha akkuma dhugichi bira maduu isin baasa gooftaan Yesuus Kiristoos jedhe soba duukaan hiriirinaa. Yeroo baay'ee nan argaani dunuunfateedhuma namni dhugaan barbaadu dunuunfateedhuma isinii wajjin illee haasa'uun barbaadan akkuma Isxifaanosiin jalqabaa kaasee hamma dhumaatti gaafanni isaanitti gurra isaanii cuqqaallataniitu dhagaadhaan rukutan mo'achuu gaafa dadhaban hafuurri isa keessa jiru cimaa waan tureef raajota sobduu kana mo'attaniittu hafuurri isa keessa jiru kan isaanii caalaa'edha. Innaa hafuura isin keessa jiru maajoriitiidhaan hin liqimsiisinaan isin jechuu barbaada tajaajiltootaan. Please dhugaa duukaa dhaabbadha. Wangeela duukaa dhaabbadha. Saba kana wangeelatti deebisa. Yesuus Kiristoosiin malee harrayyuu karaan dhugaan jireenyi hin jiru. Baroonni yoo geddaraman Yesuus Kiristoos tun dhufiin waggaa miliyoona tokko yoo ture karaan jireenyi dhugaan Yesuusuma ta'e itti fufa. Baroota wajjin hin geddaramina. Yesuus Kiristoosiin dhugaan Yesuus Kiristoos gama Yesuus Kiristoos dhaabbadha. Please. Ilaa sobdoonni nu keessa jiru ni jedhamu kan deggeran waldootuma sasirrii keessa ta'aniitu jara wajjiniin immoo harka kan wal qabatantu jiru. Eessa jiru numa keessa jiru. Har'a sagantaa har'a gadhiifamu irratti argachuu dandeessu kan. Numa keessa jiru. Please tajaajiltootaan jaalala gooftaatiin kan inni isin gaafadhu. Garraamummaa keessan sa durii sana sa wangeelaaf jettanii beeloftan sana please gadi hin dhiisne. Har'allee amma du'aatti mini maali Yesuusiin kan hordofne yaa jiran maali? Amma beela'utti amma birrii dhabuu miti har'a akkoo birrii dhabna mini yoo guddateen beelofna miti warri durii akkoo morma isaanii kennanii Yesuusiin amma eessaatti kan nuun hordofne amma eessaattidha. Kanuma ittiin naa ga'i dhugaan siin jedha. Please. Jireenyi kee naan jedhu amma yeroo baay'ee barumsi kee maal kee dhaloota wajjin akka inni deemu barbaadu. Dhaloota wajjin hin deemu. Dhaloota wajjin miti ani Yesuusii wajjin hin deema. Wangeelaa wajjin hin deemu. Yoo barbaade dhaloonni kun gara Yesuus dhufa. Sagara Yesuus Kiristoos dhufe wajjin hin deema malee dhaloota wajjin hin deemu. Dhaloota kana wajjin wangeela dhiiftee dhaloota wajjin deemta. Wangeela kanatti dhaloota finna malee haa jiran. Kanaaf dhaamsa kana gooftaan isin haa eebbisu. Eebbifamaa Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu faarfataa jedhu ergaa jabaa dubbattanii jirtu. Lakkoofsa bilbilaa keessan nu ergaadhaa yeroo akkuma iskiriirratti argaa jirtan kana kun jibboo hin qabu jedhee tayyaada maaliif bilbilanii yoo isin gaafatanii dirqamadha waan ta'eef akka isaan isin bira dhaabbatan akka isaanii tajaajila keessan kan tumsaniif gaafannee jirra. Isaan akka tumsan immoo wayiin yookaan immoo karaan jiraachuun dirqama ta'a. Bilbila keessa yoo qoodee fi rakkoo qaba hin qabu. Rakkina qabu gara asirratti dhaamsa wayii tokko dhaammadhu. Eeshi. Please waa wayii tokko gaafa gootan akkuma Alexis ila jedhee gooftaadhaaf akka gootanitti miti taanaan waan gootan tokko dumbulloo tokko kanaan gooni jaalala gooftaan ibsin gaafadha. Ani rakkadhee miti. Gooftaadhaaf akka gootanitti yaaddan taatanii jennaan dumbulloo tokko yoo barbaada akkuma Elsaayi gatii namatti fudhannoo amma dhaade jeneraala sanarraa fudhachuu dide garuu mana haadha hiyyeessaa ta'a. Ishee gaafatee mana ishee jiraata garuu kan isaa sana immoo dide. Sababni didee maaliif beektu
gatii tajaajila isaa kennuufiif gaafa isaan jedhanidha. Ani waa tokkoyyuu hin barbaadu gooftaadhaaf yoo namoota gooftaadhaaf jettanii gootan duwwaa. Gooftaan isin eebbisu gaafa ani akka jedhu. Dubbaddeetan ture faarfataa Eeloo. Jalqaba dubbaddeetan ture. Isin gargaaru kan keessi keessanitti galatu hin ta'iin karaa isaan ittiin kennaa waaqayyo isin keessa kaa'e kana karaa isaan ittiin qooddatanii argatanidha malee isin akka waan jettanii waan ta'eef fakkeettiin ammallee namoonni akkeetti akka hubatanii isin gaafadhaa. Bilbilli isaanii kun osuma iskiriinii argaa jirtan kanadha. Kun sirrii miti faarfataa Eeloo. Kanumadha booda akka waan hin jennee fi kun bilbilli normaalii bilbila bira akka nurratti kan jennee fi isuma argaa jirtan kanadha. Telegiraamii isaaniis kanumaa daaliittis kanaan dawwaltanii argachuu dandeessu isiniin jedha. Tole gooftaan koo guddaa isin eebbisu normaalii ariifattanii waan gaarii kan isaa harkaati waan waaqayyo isaanitti kenne kan akkasiin fudhattanii abdii koodha amantii koodha maaliif pilisii yeroo baay'ee dhugaan deggiraa hin qabu dhuguma namni dhugaa deggiraa hin qabu pilisii nama kanattiin akkasiin jaalala keessan agarsiistanii waan gaarii harka jiru kanarraa fudhattanii jaalala waaqayyoon isin gaafadhaa gooftaan guddaa isin eebbisu faarfataa Eeloo galgala kan dhaloota kanaaf waa tokko dubbachuun barbaadamu jettanii jirtu mee dhumarrattiin waan dubbattanii dubbadhaatii yeroon kunillee amma kan keessanii gara xumuraatti dhufnaati. Dhimma maalii ilaalchisee si dubbadhu laata Alexoo? Barsiisuma xiqqoo. Sa'aatiin keessan akkamidha? Daqiiqaa meeqa sii fayyadamu? Daqiiqaa 20. Okay. Gooftaan isin eebbisu ariifadhee dafeetanii yaaduma kee waan nuni walii wajjin ni haasofne fakkaata Alexoo dhiifamaa wajjin waan ajaa'ibaati sila yeroo ati wangeela dubbiftuu ani akka kolfuu wayii tokko ta'an ture na hubatteetta yoo ta'e waan isaa na jalaa fudhatte moo maalidha jedheetanii yaadaa ture bakka ergaani har'a sumatti dubbattisanii. Kiristoos tikfamuu danda'u kan jedhu irratti dubbachuudhaaf dhufee jira isuman irra deebi'ee hin gedderu. Hin gedderu dhugaan isiniin jedha ergaa keessan maqaan waaqayyoo kan eebbifame ta'u. Kiristoos tikfamuu danda'u kan jedhu dafeetanii daqiiqaa gabaabduu ishee keessatti dubbachuu yaala. Iddooma Aleksi dubbise sana lakkoofsa tokkorraa kaasee Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa tokkorraa kaasee Yesuus itti fufee dhuguman isinitti hima. Namni gola hoolotaatiin balbalaan ol galuu dhiisee karaa biraatiin lixuu inni hattuudha saamtuudhas namni balbala gola hoolotaatiin ol galu garuu inni tiksee hoolota sanaati tiksee sanaaf kellaa eegduu hin banaa hoolonni sagalee isaa hin beeku. Inni hoolota isaa maqaa isaaniitti isaan waamee gadi isaan hin baasaa. Hoolota isaa hundumaa erga gadi yaasee fuula isaanii dura ni adeema. Hoolonni sagalee isaa waan beekanii fi isa duukaan bu'u. Sagalee warra ormaa waan hin beeknee fi nama ormaa hin baqatu malee isa duukaa hin bu'anii jedha. Ammuma dhumaatti dubbifadha. Amma dhumaatti dubbifadhaa dafee dubbachuun barbaada daqiiqaa 20 gidduuttan waan na keessa jiru tokko cuunfee isinitti dubbachuu barbaada. Kiristoos tikfamuu danda'u kan jedhutu keessa koo dhufa ture gaafa Aleksi sagantaa kana naa kennite. Baroota keessatti uumamarraa kaasee amma mul'ataatti addaamiif waan irraa kaasee amma mul'ataatti yoo dubbifattan uumama lafaatii kaasee waaqayyo erga nama uume kaasee amma irraatti waaqayyo hojiinsaa inni guddaan tokko nu tiksuudha. Waan isin ajaa'ibu keessaa waaqayyo gaaf tokko gaafa nu tiksu dadhabee hin beeku nuffee hin beeku arroo anoonan dadhabee karaa barbaaddan baanu jedhee hin beeku. Baroota keessatti waaqayyo nu tiksuu dadhabee hin beeku. Nutu tikfamuu dida. Ilaa isinittan hima. Nutu hin tikfamu. Durumaa kaasee amma dullumaatti amma irriittalleen isin baadhee addoo kanatti waan isin ajaa'ibu keessaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela kana kan barreesse Yohaannis dhagaa isin beektu warroonni kaan hin barreessine maaliif akka isaan hin barreessine hin beeku. Yohaannis duwwaatu barreesse dhimma kana gooftaan Yesuus Kiristoos kan inni jedhe dhimma guddaadha. Hoolotaa fi tiksituutti fakkeesseetu kan inni haasa'u iddoo kanatti. Warra akka koo ijoollee baadiyyaa taatan waa itti kaasinii galee yaadaan. Ijoollee magaalaa kana of galchaa akkuma akkasaatti akka isinii galu godhee naasaa. Nuun ijoolleen baadiyyaa dhimma kanaa sirriitti nuu gala. Dhugaan isinii jedha sirriitti nuu gala. Hoolaadhaa fi tiksituu fuudheetu kan inni haasa'u. Beelladoota jiran keessaatii kan of hin dandeenye, kan tika malee of hin dandeenye,
bineensa illee adda baafattee jalaa baqachuu kan hin dandeenye dadhabduun akka hoolaan jiru. Waan isin ajaa'ibu keessatti. Hoolaan dadhabduudha. Kanatti fakkeesseetu gooftaan Yesuus Kiristoos kan naasa ofii isaa tiksituutti of fakkeesse nuun immoo kiristiyaanota nuun immoo maalitti fakkeesse hoolaatti fakkeesseetu dubbata. Iddoo kanatti anatuu tiksee sirriidha. Anatuu isin tiksaa isin immoo hoolotaadha gabaabaadhumatti. Gabaabaadhumatti isin hoolaadha nuun jedha. Amma barbaadde yoo baratte paasterii yoo taate waldaa kiristiyaanaa keessaas Profeesara ta'uu dandeessa, dooktara ta'uu dandeessa, biyya bakkee jiraachuu dandeessa, biyya keessa jiraachuu dandeessa, eessa iddoo barbaadde yoo jiraatte gooftaan Yesuus Kiristoos maal siin jedhamee taate hoolaadhaa siin jedha. Hoolaan dadhabduudha, ati dadhabaadhaa jechuusaati. Nu dadhaboota. Sin egalee nu dadhaboota tika malee gabbaanee galuu hin dandeenyu akkuma hoolaa kana jechuudha. Amma bara keenya kana keessa inni guddaan iyyisiisu maalidha yoo jettan sabi kun tika Kiristoositti deebi'utu irra jiraatan isiniin jedhaan. Waan isin ajaa'ibu keessa hoolaan tiksee hin qabne balaa guddaatu ishee irra ga'a. Manatti deebitee hin galtu. Manatti deebitee hin galtu. Akka horii akka sawwaafaa miti. Kan isin ajaa'ibu keessa akka sawwaa miti. Hoolaan dadhabduu. Waan isin ajaa'ibu keessa dhimma hoolaa yoo kaaftan hoolaan abaluu cimaadhaan jedhamu. Amma sangaan abaluu cimaadha jedhama. Kormii abaluu biyya galagalchee gala hin jedhamu. Hoolaan abaluu cimtuudhaan jedhamu. Ciminni hoolaan haasa'amu baroota keessatti. Eenyu taasifama bittu tiksituu hoolaa sanaatu cimina tiksituu haasa'ama malee hoolaan sun ciminni ishee haasa'ama. Ciminni ishee takkaan dubbatamu. Oromoo miti keenya gaafa mammaaku hoolaan abbaa gaarii qabdu duboo bakkee keessa rafti jedha malee waa'ee cimina hoolaan haasa'u. Hoolaan cimtuun hin jirtu. Isheen Ameerikaa jirtus, isheen Awurooppaa jirtus, isheen kan Faranjiis, isheen kan Afrikaas hoolaan. Kiristiyaanni kamiyyuu waanis nuun beekuun nurra jiraatu barnoota fagaachuu dandeessu. Waan adda addaatiin fagaachuu dandeessu, dandeettii adda addaa qabaachuu dandeessu, taalentii adda addaa qabaachuu dandeessu, horii baay'ee tuuluu dandeessu. Dhugaan isin jedha garuu waa tokkoon isinitti himu ati hoolaadha. Hundi keessan hoolaadha. Kana baruutu nurra jiraata. Yesuusiin malee jiraachuu hin dandeessu jechuudha gabaabaadhumatti. Kanan isinitti maanarra. Sagantaa kana hirmaataa kan jirtan isin hoolota Yesuus Kiristoos immoo tiksee keessan. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Baroota keessatti Yesuus Kiristoos horii nu kaffalchiisee miti. Ofii kooti lubbuu koo kaffaleetan si tiksaa'edhaan galanni isaaf haa ta'uti. Lubbuu isaa nu kaffale waan isin ajaa'ibu keessa utuu horii hin qabnu horiidhaan utuu ta'e dhugaan isin jedha inni qabu gaardii bitatamini hiriyaarra eegduu bitatamiti amma namni baay'een. Waardiyyaadhumallee horiidhaan bita. Inni hin qabne hoo sila akkam ta'a utuu Yesuus horiidhaan nu tiksa ta'e. Yesuus Kiristoos dadhabaan jedhe beekan jenne wallaalan jedhe hundi kee gara kokottoo jedhe. Mee caqasa kana mee caqasa Maatiyos boqonnaa 11 lakkoofsa 25 mee warra gooftaa Yesuusiin hin qabnee fi fayyadamuu isaan dhiisaati ofii keessanii fayyadamaa. Yesuus Kiristoos dadhaboota waame. Dadhabaadhaaf takkaadhuma dadhabaadhaaf biyya kam keessattiyyuu beeksisi bahee kottaa qacaramaadha mee beeku. Dadhabaa kan taatan kottaa kan jedhu an takkaadhuma biyya kanatti iddoo adda addaatti poolii fa'aa irratti laxxafama beeksifni ammallee afeerayyuudha beeksisumtii badaa dhufe malee takka argeen beeku. Argeen beeku dadhabaadhaa fi beeksisa ba'u takka argeen beeku. Yesuus Kiristoos duwwaan nu baase. Yesuus nu baase. Kana hundumaa keessaa kottaatu ni nuun jedhu hoolaan tokko maal gooti beektu tiksituu ishee caalaa waan beektu itti fakkaatte bacci. 99 dhiiseetu ishee barbaacha laga dhaqan inni jedhu. Arra bara kana fudhannee yoo ilaalle 99 waan badannatti fakkaata. Tokko bade mini bara kana. 99 bade tokko faatu gaararra jira reeshoo isaa fudhannee yoo ilaalle Yesuusiin tikfamuu hin barbaadu namni. Sababa kana yoo nuuni Yesuusiin tikfame Yesuus jala gali Yesuusii wajjin ta'e gaafa nuun jennu dhaloota wajjin hin deemu barumsi kee kuni. Calma dhima jabaadhu nuun jedhi akkamiin jabaadhu siin jedha waraabessa tosi nyaata. Yesuusii ala gad buuteen naanoo gaara sanarra Yesuusii wajjin si'u Yesuusii wajjin Yesuusii ala gaafa jiraattu waraabessa jira. Dhugaan isin jedha. Ani abjuu kootiin argeeni baay'ee sila gaafa adeeksoon dubbatu abjuu kootiin natti agarsiise. Sawatu badeetu laga keessa dheeddiyaan immoo dhaqeen ishee fiduu gaafa naqu afaan qabdi naasofti koottuu waraabessa taddan jedhannaa kanuma akka abbaddu sin immoo naan jetti. Abjuu kootiin nan yaadaddaa ture yeroonsa. Magaalaa Finfinnee keessa maaliif akkana abjooddiin beekan sabaa argaan oolu
Suma duriin mataa nama reetee waan isaan beeku. Waan isin ajaa'ibu keessaa waan tiksituu ishee caalaa beektu itti fakkaata. Amma barbaadde yoo barattan, amma barbaaddan yoo barattan obboloota koo, amma barbaaddan cimoo yoo taatan, amma barbaaddan qabeenya yoo qabaattan, biyya bakkee jiraadhaa, biyya keessas jiraadhaa, Yesuusiin malee jiraachuu hin dandeessan. Tika Yesuusii ala jiraachuu hin dandeessan. Takka gaariin dubbattu naan jedhu malee gaariin dubbadha dhugaan isin jedhu Yesuusiin isin wayya. Yesuus Kiristoosin isin wayya. Waan isin ajaa'ibu keessa akka dhuunfaatti, akka maatiitti, akka biyyaatti Yesuus Kiristoosin tiksu ta'ee jennaan pilaanetiin kun hin jiraattu. Pilaanetii dhumti kun iyyuu jiraachuu hin dandeessu. Faarsaa 127 dhadhattanii yoo ilaaltanii dafeen dubbadha dhaqee iddoo isaa sana hin dubbisu. Sa'aatiin qabnu waan ta'eef. Faarfannaa kana Daawititu faarfata. Salamooniin faarfata waan isin ajaa'ibu keessa bara dulluma isaa keessa faarfata. Bara dulluma isaa keessadha kan inni faarfatu faarfannaa kana. Maal jedhee faarfata isinitti fakkaata? Waaqayyo mana namaa yoo ijaaruudhaa baatee warri isa ijaaran akkasumaan itti dadhabu Waaqayyo mandara tokko yoo eeguudhaa baate namni isa eegu akkasumaan eegaa budaa'e. Edheetu faarfannaa kana faarfata. Faarfannaa maatiidha gaafuma dubbiftanii. Akka kana waan ribuu qabuun kiiboordiin jiru faarfataaf. Bara dulluma isaa keessa mucaa isaa kaa'ee faarfataaf. Innaa gurbaatu mootii ta'uuf jedhaa jira waan ta'eef gurbaa mana ijaartuu qabdaadha, biyya ijaartuu qabdaadha garuu hin gowwoomine. Silxaanaanii biyya kana ni eegdu jedhee. Biyya kana eegu waaqadhaa jedhee. Beeka namichi. Ijoollummaa isaatii kaasee macaafa qulqulluu keenya keessaa ijoollummaa isaatii kaasee amma dulluma isaatti kan Kiristoosiin kan Waaqayyoon tikfamaa jiraataa hafe Daawit. Waan isin ajaa'ibu keessa. Daawit tiksituu ta'ee argeera. Ekstiriimii gooda tiksituudhaa gadi rakkattuun hin jiru. Biyya bulchuudhaa ol immoo jira dheeyyaatu gara biraa. Amma kanaa hundumaatti argeera. Faarsaa 23 irratti Daawiti yeroo hundumaa jeneraalonni maanoon utuu itti naanna'anii jiran Waaqayyo tiksee kootti dheeffata. Kan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Erga Daawiti amma kanaan jeneraaltota marfamee tika Waaqaa jala jiraachuu si'i ani beekeeyyuu garatti garuu nuun beeku gowwaama dukkanaa keessayyuu haa ta'u mana mootummaan kun iyyuu hafee ati tiksee kootti taanaan jedhe ani waa tokkoyyuu dhabu waa tokkoyyuu hin ta'udha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Erga Daawit mootiin akkasii erga inni tika isa barbaachisa anaaf siin immoo obboleessa koo anaaf siin immoo obboleetti koo ammam tika Waaqayyoo nu barbaachisa. Sila dubbiseera Aleksuun warri na wajjin hin ba'anii na wajjin hin galan. Namoonni tokko Yesuusin dhiisanii ba'u gataniis immoo galu. Hin gatiin haa jiran. Harri abbaa keessanii miti bakkeetti hiitanii iddoo ta'e geessanii kan deebitan. Yesuusii wajjin iddoo hundumaa deemta. Yesuusii wajjin hin baana hin galla. Yesuusii wajjin ba'a gala. Maqaa gooftaatiin ba'a gala. Isaa ala balaa inni qabu waan lamadha. Kana duwwaa dubbadheen isin xumuru. Waan lamadha. Inni jalqaba dura Yesuus Kiristoosii ala jiraachuu kan hin dandeenyeef inni jalqaba dura diina qabna. Diina qabna. Biyya bakkee jiraadha, biyya keessa jiraadha, biyya dimokiraasiidhaan guddatte keessa jiraadha. Dhugaanis hin jedha nama dhuunfaa akka keenyaa kana miti mootonni illee hin danda'an nagaa fiduu hin dandeenye biyya kana biyya garaagaraarra jiran. Jannata gochuu barbaadu biyya kana amma Yesuus Kiristoos biyya isaanii biyya kana situu tiksa amma jedhanii amma Yesuusitti kannatti nagaan biyyatti hin deemu. Dhuguman isiniin jedha akka biyyaattis. Akka dhuunfaattan isinitti maar, akka maatiittan isinitti maar. Ati diina qabda gabaabaadhumatti. Diina mo'achuu hin dandeenye qabda. Hoolaanii leenca rukkuttee ajjeeftee hin beektu. Ani hin agarree hin dhageenye. Utuu isheen qeerramsa ajjeeftu argee hin beeku. Utuu isheen waraabessaa loltee mo'attu argee hin beeku. Hin jiru. Garuu waan isin ajaa'ibu keessa namatti buutee hin beektu, nama narrabsitu, waa tokko hin gootu. Abeeti baay'ina diina isheeti. Waan isin ajaa'ibu keessa simbirri waaqa keessa deemtullee cuucii ishee qabattee sokkiti. Diina baay'ee qabdi. Sintimu seexanatti yoo buutanii yoo buubattanii yoo ifattanii yoo ifachuudhaa baattanii seexanummaa isaan dhiisu. Sinitti naraarabu. Jalqabuma duraa ati miilla isaa hidditaa inni immoo mataa kee dhidhiitaa jedhamee diinummaan nuu kaameera nu gidduutti. Nama taatee dhalattee taateenna seexaniyyee maaloo koo sin dhungadhaam sin jaalladhaam yoo ta'e diinummaa isaan dhiisu. Inuma si ajjeesa.
Fallisaa tokkoof tokko Yesuus itti fikamu. Yesuus jala galaate Waaqayyo jala of galchaati seexanaan mormaadha sagaleen Waaqayyo Yaaqoob gaafa dubbatu. Phexrosis. Yesuus jala galaanis hin jedha galgala kan. Yesuus hin tikfamaan jedha. Sababi isaa seexanni akka saree miti bayyasiitii minaam jettanii akkasii isinitti fakkaatiin utuu gadhiifamee gaalaaksii jiran kana pilaaneetii ishee kana duwwaa miti gaalaaksii jiran kana takkaatti xab godhee gubee fixuu kan danda'udha. Paaworii ammasii kan qabudha seexan. Ishee seexanni akkasidha. Kana kan nuti ittiin moonu Yesuus jala galleetu. Tika Yesuusin duwwaa sodaata seexan. Niikuleerii kan sodaatu waa barbaadde meeshaa garaagaraa itti fayyadamii seexanni waa tokko maqaa Yesuus sodaata. Yesuusin sodaata. Warra Yesuusitti amanan sodaata. Warra Yesuusin tikfaman. Biyya kana taa'ee biyya tokko keessa taa'ee mootii biyya sanaa kan arrabsu inni kottuu na hidhii jechuudha mitiire humna hin qabu mootii biyya bulchaa. Garuu biyya sana keessaa ba'ee biyya biraa dhaqee taa'ee arrabsuu danda'a. Biyya sana keessaa ba'ee. Harka seexanaa jala taa'ee namni tokko seexanni mandara seexanaa taa'ee Yesuusin tikfamuu dhiisee Yesuus harkaa ba'ee seexanaan maqaa Yesuusin yoo ta'an Paawuloos Faantinaaf haa beekaa isin immoo isaa dhuftanii dheeraatti cira miti hojii ergamootaa keessatti. Warra Yesuus Kiristoosiin tikfamantu ooluu danda'a ispeeshaalii bara kana keessa. Dhugaan isin jala diina qabdu, diina isin ajjeesu, diina isin balleessu, humna keenyaa oli seexan. Yesuus Kiristoosiin kan nuyi isa dhumaa isinitti mee raawwadha. Inni dhumaa waan nu barbaachisu hin beeknu. Oolaa waan ishee barbaachisu hin beektu. Sitti immoo sammuu kee kana caalaa Yesuustu si yaada. Iddoo dheedichaa, iddoo waan tuntu lubbuu keetiif ta'u, iddoo foon keetiif ta'u, iddoo sii ta'u Yesuustu beeka. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifameedha. Daawit mootii ta'ee utuu jiru Waaqayyo tiksee kootaan hoomaan waa'ee madhabuu maaltu safichisiise mootii dha'u. Ilaalame mootii dha'u. Waa'ee tikaa maaltu kaasuu isaa isa deemsisettanii yoo yaadde dhugaan isin jedhama ajaa'iba. Namichi mee akkam akka inni isaa fife na ajaa'ibana. Mootii yoon ta'e iddoo barbaade deemuu danda'a. Biyya Israa'elii, biyya Ameerikaa deemuu danda'a. Iddoo barbaade deemuu danda'a. Iddoo barbaade deemuu danda'a. Garuu ani hin beeku jedhee. Iddoo na barbaachisu, iddoo waa quufu, iddoo lubbuun kootti quuftu situu beekaa. Kanaafi atumti na tiksi ammayyuu mootii ta'etu hin jiruudhaan. Maaligaa obboleettii koo? Maaligaa obboleessa koo? Yesuusumaan tikfame. Araadinnati Yesuusii ala wangeela ala inni hattuudha jedhee sila Aleksoon. Hattuudha si hata. Fayyaa kee hata, qabeenya kee hata, jireenya kee hata. Mee kotta Yesuus gaafa ni taa'uudha teenyu. Wangeela kanadhaan Yesuus jechuun Yesuus eessatti nattaasaa yoo ta'u uumamaa kaasee amma mul'ataatti isa jiruun sitti taasaa jedha gooftaan. Sagaleen isaa dhiisi kan inni kottaan dhiifna. Kottaa wangeelli kun godhaa kan hin jedhu hin goona. Garraamummaadhuma. Hin goonaa kottaa yoo ati kassarteen ilaalla. Waan hundumaa argatta kana dhageesse wangeela kana dhageesse akka wangeela kanaatti jiraatte jenna. Bara kana keessa jireenyi wangeela ala waan jiru fakkaataa jira. Warri isin ilalla warri isin barsiisan baay'een isaanii wangeela ala inni kun sirriidha. Garuu utuu ishee kanatti wanta itti dabalannu wanta irraa hir'isnu qabna akka wangeela kanaatti jiraannaa irraa afaan jiraachisa gooftaan. Warri karaa koo galan, warri karaa koo ba'an isaan dheedicha argatu gooftaan Yesuus Kiristoos. Oomaa hin dhabu jedha Daawitis. Waa argachuudhaaf namni kan inni godhaa hin jirre jiru har'a. Inni kaan hin hata, inni kaan hin ejja, inni kaan waliinidha. Biiroo garaagaraa keessa eessa waan hin godhamne hin jiru bara kana keessa. Kan hundumaa waa argachuu fedheetu. Sitti immoo wangeelaa ala waa argachuun hin jiru waa dhabuudha malee. Ammaaf argatteetta seeta malee nagaa kee hatee sokka, gaa'ela kee hatee sokka. Hinata Yesuusii ala kan dhufu hinata. Wangeela kana ala jireenya nuu jiraannu hundumtuu jireenya miti. Nu hata. Kottaa akka wangeela kanaatti gowwoota ta'anii jiraannu. Kanaaf dhaloota kana wajjin hin deemu kan isaan jedhan. Kan akka jedhamu wayii tokko hin dhaga'in. Sitti immoo yaa dhaloota dhugaan isin jira wangeela wajjin hin deema. Irraa afaa isin godha gooftaan. Ani jireenya irraa afaa akka isin jiraattaniifan dhufeedha. Iddoo kanatti gad buuftanii yoo dubbiftan irraa afaa si jiraachisa gooftaan. Hin beektu ati. Tika Yesuusii ala jiraachuun
balaan isaa inni guddaan hin dhabna. Lubbuu keenya dabalatee dhabna. Lubbuu isaa kan natti kennate lubbuu isaa oolfata Yesuus Kiristoos. Eshi inni biraan diina nu caalutu jira. Sababa kanaadha Yesuusiin tikfamuun kan nurra jiraatu. Inni guddaaf inni dhumaan immoo jireenya bara bara Yesuusii alan argatta. Amma walakkaan keenya fixneerra. Waggaa 100 tokkoon kee biyya lafaa kanarra hin jirtu. Xaragamtee sokkita. Nyaata gaariis nyaadhu, biyya keessa jiraadhu, biyya alaas jiraadhu, nama baratees ta'ii, nama barateenis ta'ii, baadiyyaa jiraadhu, iddoo barbaadde jiraadhu, waggaa 100 hundi keenya nagaatti hin sokkine. Ispoortiis hojjedhu, nyaata madaalamaas nyaadhu, in duuta. Waggaa 100 hin jirtu biyya lafaa kanarra. Jireenya bara baraa Yesuusiin malee hin argattu. Bara baraan kan jedhamu kan lakkoofsa hin qabne. Ganamiif galgalli kan hin jirre, barreen gaddaan kan hin jirre. Jireenya akkasii jiraachuuf jira. Yookaan bara baraan galaana ibiddaa daakuu, bara baraan gubachuu, bara baraa kan jedhamu tokkotu jira. Yookaan bara baraan duuta, duutee si keessaa lubbuun si keessaa baay'inaan illee boqotta miti. Bara baraan Waaqayyo gooftaan isa kan isin hawwachu. Inni hundumaa caala. Jireenya bara baraa. Please finneerra walakkaa seefaa finneerra baay'een keenya amma jireenya lafa kanarra libsuu ijaati. Waggaan 70 waggaan 80 jireenya bara baraa wajjin gaafa wal bira qabamu libsattee ammati keessu kan libsuun kun amma maayikiroo sekondiidhaan hin lakkaa'amtu. Amma kanaati gaafa wal bira madaalamu. Hargadhus dhabis beela isitti tolu sittiin toliinis biyya lafaa kanarra libsuu ijaa duwwaadha kanatti jiraattu. Dhugaan siin jedha. Sasana garuu bara baraan waggaa ishee libsuu ijaa kana jiraattu kanaan jireenya bara baraa jiraattaa yookaan badisa bara baraa si waliin jiraattu. Indaa'uun feerin miti gaafa taa'ee ilaalu. Dhugaan isin jedha waggaa 70 jireenya bara baraa. Jireenyi bara baraa kee waggaa 70 irratti hundaa'uunsa. Badisi bara baraa waggaa 70 irratti hundaa'uunsa yaaddanii beektu. Kanaaf jalqaba dursaati mootummaa Waaqaa yaadaa biliisedha gooftaan Yesuus Kiristoos. Jireenya bara baraa haa yaannu. Haa yaannu Yesuusiin haa tikfamnu. Yesuusiin malee jireenya bara baraa hin jiru. Hin geeddaramne. Yohaannis boqonnaan 14 hin geeddaramne lakkoofsi 6 hin geeddaramne Yesuusumatu karaa dhaboori gara abbaatti kan geessu. Biyya lafaa kanarras waaqarras kan hojjetu jireenyi Yesuusuma dhugaa wangeela kana dhugaa biraa barbaacha hin deemina. Wangeela kana ala dhugaan hin jiru. Hin jiru. Ela deebisnee deeninatti nutti lallabdaan jedhina yookaan immoo reefuu amantii cibsannaa nutti lallabdaan jedhina. Hin jedhina. Yesuusuma kana dhammayyuu jireenyi Yesuusuma kana dhammayyuu dhugaan irraanfanne irra walaa yaadachiifnu please. Amma waggaa 70 si lakkaa'e malee halkan kana asuma keessa kan jiru halkan kana mootummaa Waaqaa dhuftee kan isheen fudhattee sokkitu jiraachuu danda'an beeknu. Ciiftee ganama ka'uu kee hin beektu. Please. Please Yesuusiin tikfamaa, Yesuusiin dhagaa, haa dhageenyu wangeela. Haa dhageenyu. Gooftaan maccaa guddisee isin haa eebbisu. Ani kanarra waan ani isiniin jedhu hin qabu. Na of kalchaa. Yeroo tokko akka dheekkamsa wayii tokko fakkaata gaafa naasa'u na of kalchaa. Gooftaan maccaa guddisee isin haa eebbisu. Sa'aatii koo baay'een fudhadhetee hin beeku. Gooftaan isin haa eebbisu. Eebbifamaa. Gooftaan guddaa isin haa eebbisu. On time jechuun isaa akkasii beekaa. Yeroo deeqaa iddama isinii kenname deeqaa iddama gidduutti xumurtanii Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu. Anaan wanti na ajaa'ibe garuu wangeela galgala kana gaafa dubbise Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 7-9 kan jiru dubbise darbuuf jennaan keessa kooti jabeessee na qabe giin akka galgala kana Waaqayyo waa dubbachuu barbaadetu naa gale. Akkas gaafa wal duukaa deemu Waaqayyo hojiirra jiraachaadha. Waaqayyo hojiirra jira. Haleluuyaa. Galgala kana warra dhuftanii hin carroomtan dhugaa hin carroomtan baguma beekaa. Maaliif by the way dhugaan deeggaraa hin qabu, dhugaan gargaaraas hin qabu, dhugaan ofuma isaa dhugaadha beekaa. Dhugichi tokkichadha beekaa. Kiristoos beekaa. Na like anumti ofii koo anumti kuni utuun ka'ee waan biraan dubbadha waan biraan waan jedhatee yoona kana anumtuu suufii kana karavaataa asirra gade waan jedhee suufii kana jijjiirraa sirraan ta'an ture. Waan hundumtuu fataayee naaf tolee jiraachuu hin danda'an ture. But dhugaa naaf wayya jedheetan waan hunda dhiisee Kiristoos duukaa bu'ee jira. Of jechuu barbaadee miti waa'ee dhugaa dubbachuu barbaadeetan malee. Na asumaanii faarfataa Eluukoo Waaqayyo baraa fi jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifama naa eebbisaa hundumti keessan eebbisaa. Eebbifame ittiin jedhaa hundumti keessani. Eebbifame ittiin jedhaa. Nama 200 hordofaa jira hundumti keessan barreessaa eebbisanidha. Really barreeffama baay'ee isaanii waliin baasuudhaan malee baay'een isaanii galgala kana nan fayyee galgala kana Waaqayyo na qaqqabatee galgala kana Waaqayyo na bira ga'ee galgala kana
waan baay'ee barreessaa jiru normaalii hunda kan fiduu danda'u. Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu. Eebbisaa hundumti keessan eebbisaa hundumti keessanii walumaa galattiin amma asirrattiin qarshii ani akka miidiyaa kanattiin qarshii ani sassaabe tokkoyyuu hin jiru waan isaaniif kennu tokkoyyuu hin qabu. Inni waan hundumaa qabu Kiristoos isaan haa eebbisuun jedha. Isin immoo normaalii sagantaa kana yoo jaallatte sagantaa kana dhaabbatoote ammas birrii fidaa isiniin jedhu anis akkuma faarfata eelu laayitiin na barbaachisa meeshaawwan garaagaraa istiidiyoon na barbaachisa maaliif akkuma argaa jirtan kana baay'een keessan itti eebbifamaa jirtu waan ta'eef ittiin akkanaatiin sagantaa kan miidiyaa kan jaallatu ta'e normaalii akka gargaartanii amma yesumaan waamicha isin dhiyeessaa waa'ee isaa gaafachuu barbaadan miti. Innaa amma garuu faarfata eelu jaalala akkeettiin bileesdii waaqayyo isin haa eebbisu baay'een si jaalladhaa guyyaa akkasii wala garreera ittiin askeetti warri barreessaa turtanii deemaatii yuutuubii isaanii kana subscribe godhaa hordofaa. YouTube isaanii argaa jirtan kana subscribe godhaa hordofaa. Warri isiniif mijatu immoo qabeenya keessaniin normaalii namoota biyya bakkee jirtanii fi kaameraa bituu waan ta'e waan akkas akkasii kun waan baay'ee xiqqoo tokkodha. Waan baay'ee xiqqoo tokkodha. Warri biyya keessanii jirtan immoo waan sin bira jiruun kadhannaadhaan illee gargaara. Kadhannaa waan guddaadha. Humna qaba. Kadhannaa humna hojjetuuf keessa qaba waan ta'eef kadhannaa illee bira dhaabbataa sin jedha. Kanaaf YouTube isaanii Eliyaas Geebula official channel kun akka screen targaa jirtan kanatti barreeffadhaa deemaatii. Egaa nama 200 jirtan kun 200 keessan deemaatii amma subscribe godhaan siniin jedha. Gooftaan kun guddaa isin haa eebbisu. By the way faarfata eelu namoonni as jala jiran kun hordoftoonni miidiyaa kana baay'ee miidiyaa kana jaallatu dhugaa baay'ee abboomamu. Gooftaan isaan eebbisu. Gooftaan sinillee isa eebbisu. Guddisee isa eebbisu. Hojii guddaadha kun waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifamaa mee kadhannaa ammas isinumatti xumura gara kan waan godhu qabu eebbisaatii kadhannaadhaan sagantaa keenya xumurreetu deemna. Okay. Waaqayyo gooftaan maccaa isin haa eebbisu lafa isin jirtanitti. Gooftaan biyya garaagaraa jirra biyya tokkotti immoo wal nu agarsiisu. Nam tokkollee sanyiin badisaa nu gidduun jiraatiin sagalee kana kan dhagaye hundumtuu mootummaa waaqaatiif haa ta'u. Gooftaan baay'ee isin haa eebbisu. Nama kamillee jaallachuun dirqama ta'e yoo narra jiraate illee amantoonni bifa addaatiin wal jaallachuu akka nu qabnu sagalee waaqayyoon dubbata. Garaa kooraan isin jaalladhaa yoon fuula keessan arguudhaa baadheeyyuu dhugaadhumaan isin jaalladhaa isin obboloota kootii dhiiga Kiristoosiin kan bitamtan abbaan keenya tokko baay'een isin jaalladhaa garaa kooraan yoon isinii kadhadhes garaa kooraan isinii kadhadhaa gabaabsinee waaqayyoon isinii kadhadhaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos maqaan kee eebbifamu ati bakka hundumaa jirtaa nutu iddoodhaan daangeffama malee iddoodhaan hin daangeffamtu ati maqaan kee bara baraan haa eebbifamu. Yaa gooftaa obboleettii koo obboleessa koo lafa isaan jiran argaa jirta keessa isaanii beekta haala isaan keessa jiran hundumaa beekta amma dullumaatti amma irriittan isin baadhatte yeroo nu dulloomne yeroo nu dadhabnu kan nu baattu kan nu dadhabdee hin beekne sin tiksuun dadhabe kan jettee hin beekne lubbuu kee kan nu laatte Yesuus Kiristoos ammallee obboleettii koo kana obboleessa koo kana iddoo isaan jiranitti harki kee inni dheeraan sun lafa isaan jiranitti akka isaan qaqqabduun si kadhadha tika kan isaan barbaachisan kan dadhaban ammoo naa dhumateera waan an godhu wallaalee kan jedhan maqaa Yesuus Kiristoosiin tiksitee ni beektu sadeemsa dadhabe fuutee ol baattee saggoo keetti baattee saba Israa'eliin lafa onaa keessa isa kaan dugdatti baattee garbichi kee Daawit akkuma inni faarfate sadadhabe haadha mucooliin tirsite bira hin dabarre jaarsolii biyya Gibxiitti hin ganne ijoollee achitti hin ganne dargaggoota duwwaa wajjin fiigdee hin baane warra dadhaban kan baattu bira kan hin dabarre obboleettii koo biraan darbiin galgala kana obboleessa koo biraan darbiin galgala kana maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin haala inni keessa jiru deemuu sanni dadhabe kana deemuu isheen dadhabde kana fuudhii baattu Yesuus fuudhii baattu Yesuus fuudhii baattu tikseen akkasidha silayyuu tiksee gaafa jennu hoolonni karaa inni deemurra deemu warra dadhaban fuudhee baata. Lagatti gateen galu miilli ishee cabaadha jedhee fuudhee saggootti baatee fuudhee qeetti galcha. Yesuus Kiristoos warra deemsa dadhaban fuudhii galchi. Iddoo isaanitti kun akkana fuudhii galchi. Dadhaboota waamteetta. Ela kiraateeriyaan obboleessa koo kana gachisiisu jiru. Simatu afaan keen dubbate. Dadhabaa ergatte obboleettiin koo kun dadhabduudha. Dadhabduu ta'uun ishee immoo ulaagaa ishee guuchisa. Akkati ishee baattu.
Akkati lafa ishee kaattu maqaa Yesuus Kiristoosiin amma obboleettiin koo gara keetti deebitu. Obboleessi koo gara keetti deebi'u. Inni kufe haa ka'u. Inni dhukkubsate haa fayyu. Abdii kutate abdiinsa haa haareffamu. Yesuus nama sitti baqate. Iddoo kanatti akka jetteettaati warra gara koo dhufan ofirraan ari'ootteetta. Gara kee dhufu obboleettiin koo. Gara kee dhufu obboleessi koo. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin haala kam keessa kan jiran haalli si gararraa ta'een beeku dhukkubi si gararraa ta'een beeku maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin haala isaan keessa jiran kanatti ati isaan qaqqabi. Ameen. Galanni siif haa ta'u. Ulfinni siif haa ta'u. Nu dhageesseettaa ulfaatu. Sagalee har'aa kanaan tarkaanfiin isaanii haa dabalu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin abdiin isaanii haa haara'u. Ameen. Galanni ulfinni siif haa ta'u. Maqaa Kiristoos Yesuusiin si kadhanneerra. Ameen. Gooftaan koo baraa fi jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaa faarfataa eeluu. Waaqayyoo amma karaan keenya isin eebbisa caalaa Waaqayyoo immoo eebba dachaan isin haa eebbisu. Eebbifamaa galgala kana immoo tolee jettanii waan isin keessa jiru saba kanaaf qooduudhaaf eeyyamamoo taatanii waan dhuftaniif Waaqayyoo guddaa isin haa kabaju. Waaqayyoo dhuma keessan haa bareechuu. Warra dhumaatti dhaabbatan keessa Waaqayyoo nama tokko isin haa godhatu. Eebbifamaa isiniin jedha. Ameen. Eebbifama Leksoo gooftaan si haa eebbisu isin illee. Barri kee haa eebbifamu. Carraa kana waan yaalatti ulfaadhu si haa eebbisu. Ameen. Tolee gooftaan koo guddaa isin haa eebbisu. Dhaggeeffachaa kan turtanii sagantaa qophii daqiiqaa 40 sagantaa jalqabaa bara 2024 ture. Keessummaan keenya galgala kana nama Waaqayyoo nama baay'ee jaallannu faarfataa Eeliyaas Gabulaa ture. Isaan wajjin turtii kan taasisaa ture. Ana obboleessa keessanii Alamayyoo Nagaashin ture. Sagantaa keenya hordofaa warra turtanii fagoo fi dhiyoo teessanii biyya kam jiraatanii haala kam keessa jiraatanii hordofaa kan turtanii Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu isinin jaalladhaa. Sagantaan kun guddatee yeroo biraa iddoo guddaatti akka wal agarruuf fedha Waaqayyoo ta'e kadhannaa koodhaa kadhannaa keessanis akka ta'u asumaaniin imaanaa isinitti kenna waa'ee miidiyaa kana. Kana malee miidiyaa kana hundumti keessan akka jaallattan nan amanaa. Kanaaf YouTube karaa kan miidiyaa kana World Christian Media subscribe godhaa. Akkasumallee YouTube kan obboleessa keenya faarfataa baay'ee jaallu faarfataa Eeliyaas Gabulaa YouTube isaanii kana kun iskiriin irratti kan argamaa jiru kana subscribe godhaan isiniin jedha. Taayiltoota keessan kanatti jaalala keessan agarsiisaa baay'ee isin jaallannaa. Torban sagantaa bareedaa qabannee hanga dhufnutti yeroo gaarii nu qabaadhaa. Waaqayyoon nuuf kadhadhaa. Akkasumallee kadhannaa keessan nu bira dhaabbadhaa. Waan dandeessaniin immoo sagantaa kana birallee dhaabbadhaa isiniin jenna. Gaafa akkas jennu miidiyaa kanaaf wanti barbaachisu ni beektu. Miidiyaan kun yoo bareede isinumaaf bareede. Maayikiin bareedaadha yoo darbe isinumaaf tole isinumaaf bareeda. Istiidiyoo bareedaa yoo ta'e darbe isinumaaf bareeda. Sagalee qulqulluu isin bira gahaa akkasiidhaan isiniin jedha. Gooftaan kun guddaa isin haa eebbisu. Baay'ee kan isin jaalladhu isinumtiyyuu ni beektu akkuma Dooktar Gammachiis jedhe anis akkasuma isiniin jedha. Eebbifamaa halkan gaarii warri isin biraa guyyaa immoo guyyaa gaarii. Shalom.